maal goota gaa hireedha. Hireen fiixeensa ganamaatiin jenne Oromoon akkanuma na laalaa gubattan ganam tokko tokko. Jiruun tun jiruutii jegaan tana naa qoodee rabbiin. Ati immoo tasii qoote gaa Allaa waalam mee bitiktaa kan rabbahanii. Abbaa manaa keetii barbaadadhu. Maqaa obboleettii kootii waamin. Amma irraa kaasi. Eesse? Amma immoo akkasii an. Akka maqaa obboleettii kootii waamne. Ergasii illee yoo ati ajjeefte gumaa siin gaafadhu siin jedhiti. Bucuusii qeessi obboleettii kootaa cabnaan si gaafatama. Uummanni miidiyaa si argeera waan ta'eef. Wallaahi lafattis seeraanis humnaanis sin gaafadha fakkaatota keen gaafadhaan warri obboleettii kootti duulaa jiru gaafadha. Bucuusii qeessi irraa cabnaan. Hubadha akkasitti. Amma immoo akkasitti an deebi'e jechuudha. Erga geessiteetti nagalchite. Erga geessitee reedii isa biyyii gootee reediin kee itti gurgurame reediitti obboleettii isaa gurgurate isa itti miti bagan gurguradhe mara koo qaba natti dhufe malee tan deeme mana keettan fide moo mana koo dhufe mana keen fide moo obboleettii koo jaarsa keetu siree irratti dhiisee mana koo dhufe na gaafate os tokkoon kee taa'i gadi haqan qabaan nanaasaa waanan barbaade jaarsa keetu mana koo dhufe moo ana to obboleettii koo harkifatee mana kee dhufe moo xuuxoo hoosisee dabbaa mana keetii mana fideen dira ofi saalfachiisinattis taa'e gadi of kabachiisi dubartiin kabaja qabdi nama si gorsu dhabde hundinuu akkuma keetii warra miidiyaan si guddifachuu barbaadu malee atis warra itti mattes warri gadi beekarraa haasa'us kan akka waliiti malee utuu gorsi wayii jiraate namni si gorsu jiraate si gorsa keessaan dhufee lakki akkasii miti ofi saalfachiisini mee reediin keenya itti haasofna isas maqaan balleessinu jarri sun illee alagaadha ilaa dhugaan sitti maan akkana jedhamu hin beeka ka jarri sun alagaadha natti hin dawwalin jarri sun alagaadha mubaarakis dantaasaati intalattiinis dantaasiiti. Akkam jirta lubbuu too nagaa kootii nagaa kootti galata rabbii nagahee amsikee nagahee tigisti maaliif jaartii reeditii sagaleen taane sagantaa warra reediti irra gaayi yaa obboleettii yaa qaalii amdurumaa siniin je'e yaa faaxeetu laali warri biyyatti wal fuudhe ragaan waraqaa haadha abbaa obboleessa miinjee kadhatanii sargiin diggisanii firma jira waraqata jira wal fuudhani ni ka jira hidha jira habibtii wal fuudhani warra kaayirootti wal fuudhe kana abbaan quban qabu obboleessi quban qabu haati quban qabdu tiktokitti baanii himatu qofa durniitiin hoobadduu haadhatti baddii abbatti gurguree haadhatti gurguree deemte haadha bira dhaqxee haadhatti baddeet haati jaarsummaan araarsateet micaa qaxxaanii micaa yoo qaxxaanii nagaan walitti araarsanii galchani habibtii kan ammaa kan heerumteen qobaa ka heerumte qobaa ka sargeeffatte qobaa miinjeen biran jiru miizee takka qabdu nikaa takka qabdu obboleessi quban qabu haati quban qabdu kan heerumte miidiyaa irratti kan heerumte biyya ombaatitti eenyu ragaa ta'aaf ani dubbadhee iyye maalan godhaaf faayidaa qaba hin qabu osoo abbaa ofiitiin mari'attee haadha ofiitiin mari'attee heerumte har'a kanatti kuftee ba'ettiin haftu meeqatu kufe maal waa'ee niitii reedii qofa taate niitii reedii qofa ilmi jimmaa maqaa isaa eenyudha roozii fuudhee ba'ettiin gannee suudanii fidde maal isiin namaa miti rooziin ba'etti baddee kun amma sagalmasiitu dhanne musliima keessaa baatee beenxee taate shayoon ilmoo namaa fakkaatuun kujaajoftee badde isiinuu biyyarraa dhabamtee umigii barraan jirtu niitii reedii bichatti buusaa maaltu bu'e kan dubbii warra reedii haadha faaxee aslii kalfii nubaarakiftii itti hirmaatanii araarsan an keessan jiru warra dubbii kaayiroo dubbama kaayirootu beeka nu keessan jirru hin beeknu harbiibtii kaayiroon dubaay warra fagoodha nuyi uniformii hojjannee goda kushiinaa hambaa keessaa quban qabnu baane quban qabnu kuna bangaaleen barbaatanii dura yaatinu haayuun jenneen quban qabnu ofirraa habibtii kan quba qabnu nu bara distii umbaa hojjechuu hojii keenya hojjannee birrii teenya quba qabaachuu qofa malee waa'ee irsaafneetii waa'ee fudhafeerumaa waa'ee sargii waa'ee waliikee waa'ee waldiigee ani keessan jiru bara kiyyaa isin keessa jirtu irratti hirmaadha fi waan gargaarsa maallaqaa tuffee irraa murraa
jettanii yoo wal gurmeestan birrii 50 taatu 100 taatu isiniif hirmaadha. Reedii irraa murraa hojjettan gamtaadhaan kaanit irraa murraa hojjettan. Nan kenna birrii taala kitti keessan jiruan na dhiisa. Sittafee waaqayyoo hundumarraa sumana wayyaa irra koofa lagaan miidhamuu sarka keettan fayyaa namni kaanuma naaf hin gooneef makaanatti baasee akka keefan jiraadhe Yesuusin turraan hambisee. Sittafee waaqayyoo hundumarraa sumana wayyaa irra koofa lagaan miidhamuu sarka keettan fayyaa namni kaanuma naaf hin gooneef makaanatti baasee akka keefan jiraadhe Yesuusin turraan hambisee. Sittafee waaqayyoo hundumarraa sumana wayyaa irra koofa lagaan miidhamuu sarka keettan fayyaa namni kaanuma naaf hin gooneef makaanatti baasee akka keefan jiraadhe Yesuusin turraan hambisee.